Akka badeen dhufneef giibeen nan ceesisu. Akka badeen dhufneef giibeen nan ceesisu. Akka obseen teenyee maata beekoo yaaddoon kee nan teessisu. Yaada faaris faaroo beenuun buuna katamaa gaaru. Akka badeen dhufnee giibeen nan ceesisu. Akka badeen dhufnee giibeen nan ceesisu. Akka obseen teenyee maata beekoo yaaddoon kee nan teessisu. Yaada faatis faroo beenuun buuna katamaa agaaru. Egaan daawwattoota keenya ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya warri maatii kiyyan ta'an subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Egaa dubbiin weelluu haadha Faaris Faaroo kun weellistoota bebbeekamoodhaa fi akkasumas lafaa ol ka'oo weellistoota reefa gara weelluutti dhufaniif illee akkasumas weellistoonni hangaftillee kanneen akka Addisuu kanneen akka Taaddalaa kanneen akka Haacaaluu Hundeessaa illee rabbee biyyoo itti salphisu weelluu kanaani namni hin sirbin jira jechuun danda'amu jechuudha. Iccitii weelluu kanaa maali? Weelluun kuni weelluu Jimmaati Dr. Artist Xilahuun Gessaseetiin kan sirbame jechuudha. Egaa ammas immoo Taaddalaan illee yogguu YouTube channel isaa beeksifatu sirba kanaan kan inni jalqabe jechuudha. Sirbi kun iccitiin isaa maal akka ta'e namaaf hin galu. Sababni isaa sirba jaallatamaadha. Weellistoonni hangaftis weellistoonni lafaa dhufanis illee sirbuma kanatti fayyadamu jechuudha. Weellistaan Taaddalaa Gammachuu akkuma beekamu kaasettii gara 3 oliiti kan inni qabu. Kaasetta kana keessatti kan inni itti fayyadame sirba isaa osoo hin taane sirba artist Dr. Xilahuun Gessasee kana haadha Faaris Faaroo kanatti fayyadamuun isaa iccitii waan biraa waan of keessaa qabu namatti fakkaata. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa illee yeroo konsertiiwwan adda addaa hojjechuudhaaf jedhu kan inni ittiin beekamu yeroo hunda kan inni ittiin sirba kanaani. Egaa kana jechuudhaaf hin dhufne weellisaa Taaddalaa Gammachuu nama dinqisiifadhuuf nama jaalladhu keessaa isa tokko waan ta'eef hedduu kana kaasettaa koomingisoon akka jedhamedha kan beeknu hedduun eegaas jira. Sirboota inni baasu baay'ee jaalladha waqtaawaadhaa fi haala yeroo isaa ta'uu sirboota yoomuyyuu barreerraan darbinee fi sagalee bareedaasaaf artistii Oromoo keessaa artistii kabajaa fi abbaa qabeenyaa ta'ee yeroo ammaa kana keessatti nu boonsuudha jechuudha. Egaan gara sagantaa keenyaatti deebina. Egaan akkuma beekamu manni Iyyaaspeed poolisootaan marfamuun isaa kan dhaga'amedha jechuudha. Iyyaaspeed akkuma beekamu torban darbee miidiyaawwan adda addaa irratti ijoo dubbii ta'eeti jira jechuudha. Sababni isaas ammoo biyya akka Hiitleritti maqaa Minilik yookaan Minilikiin faarsuun yakka itti taatutti yakka itti ta'u uumna jechuun isaa dubbii ijoodhaa fi akkasumas qaama kaan gammachiisuun isaa qaama kaan immoo warra Minilikiin faarsanii fi sirna Minilik kana deebisuudhaaf cinqaman kana hedduu mufachiise miidiyaa irratti baay'ee maqaan isaa sifachi deddeemsifamaa ture. Egaa Iyyaaspeed manni isaa poolisii federaalaa fi akkasumas poolisii naannoo Finfinneetiin itti marfamuun isaa ni yaadatama jechuudha. Namni kun egaa biyya keenya keessatti namni maqaa Minilik yookaan Minilikiin namni jibbu yoo argame yookaan akkuma Haacaaluun ajjeefama yookaan ni hidhama yookaan immoo biyya hari'ama yookaan jireenyi inni jiraatullee baay'ee yaaddoo keessa gala jechuudha. Iyyaaspeed nama cimaadhaa fi nama aktivistiidhaa fi nama bareechee waan tokko xiinxalee dubbatudha. Isaaf obsaa abdiisaatti baay'ee kan itti duulamaa ture jechuudha. Gidduu baranaa keessatti poposataati turanii ilmaan Habashaa warri kun biyya keessa ta'anii seera komaandi poostii cabsanii waan adda addaa barreessaati jiru jabaatanii to'annoo jala ooluu qabu kan jedhullee kan isaan maxxansaa turan jechuudha warra kanatti. Egaa dubbii keenya irratti yeroo ammaa kana keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti ergaa Command post labsame haalli jiraachuu baay'ee kan nama rakkisaa jirudha. Finfinnee keessatti ilmaan Oromoo yookaan maqaa Oromoo yoo qabaatte afaan Amaaraallee dubbattee jettee kanatti qabamtu jira, kanatti achi buuteen kan kee dhabamsiifamutu jira.
baay'ee kan nama yaaddessuudha. Akkuma beekamu abbaan qabeenyaa obbo Katamaa jedhamu magaalaa Walattee Finfinnee keessaa Walattee qabamee guyyaa tokko mana hidhaa keessa bulfamee maatiin namni takka dhukkubsatee hin beekne, namni saba isaa jaallatu, namni maatii isaatiif qaalii ta'ee, namni takka dhukkubsatee hin beekne guyyaa tokko keessatti mana hidhaa Furii keessatti erga hidhamee reebicha poolisootaan erga miidhaan irra dhaqqabee guyyuma sana keessa kan inni boqonnaan lubbuun isaa darbite jechuudha. Egaa namni kun takka akka maatiin odeeffannoo dubbataa jiran miidiyaa irratti dubbataa jiranitti nama takka dhukkubsatee hin beeknee fi nama saba isaa jaallatu akkuma qabameen bakka qabame erga nutti himame nyaata geessinee fi irbaatallee geessinee fi yeroo sanatti nagaa ture. Gara ganamaa keessa yeroo nyaata geessinee fi deemnu akka of dadhabee ciisaa turedha kan isaan himani. Sana booda humna komaandi poostii kana eeyyamsiisanii akka gara mana yaalaa geeffamu godhanii erga mana yaalaa dhaqeen booda qaamni isaa glukoozii fudhachuu dideetu akka doktorris akka inni boqate itti himu. Egaa namni akka bineensaati kan inni ajjeefamaa jiru. Bineensi daggalaa baay'ee kabaja guddaa qaba. Taatee torban kana keessa ta'e Karrayyuu keessatti hubachuu ni dandeenya. Namoonni 14 abbootii gadaa wajjiniin bakka tokkotti ajjeefamanii ija isaaniillee allaattiin keessaa baastee reeffa isaaniillee qixxeedhaa ol kan ta'u bineensi erga nyaatee reeffi isaanii argame jechuudha. Reeffa isaanii sanallee akka lafaa hin kaafamne qaamni mootummaa kun kan inni ittisaa ture jira jechuudha. Qaamni mootummaa garuu nama hawaasni naannoo sanaa ragaa itti ba'u utuu hawaasni naannoo sanaa ragaa itti ba'u akka humni mootummaa isaan ajjeese sana haaluudhaan humna shororkeessaa shaneetuyyuu abbootii gadaa kana ajjeese jechuudhaan haaleeti jira dubbii kana. Namoonni achi jiranu namoonni lama kan baqatanii deemanis immoo akka humni mootummaa isaan marsee isaan kun keessaa baqatanii deemanidha kan inni isaan dubbatanii. Amma ammoo namoonni 25 isaanii wajjiniin qabaman achi buuteen isaanii hanga yoonaatti dhabameeti jira. Manni hidhaan isaan deemanii hin gaafatin hin jiru. Hanga Adaamaatti deemaniitillee gaafatanii jiru. Achi buuteen isaanii dhabamee jira. Maatiin isaanii yaaddoo keessa galanii jiru. Deemanii barbaaduudhaaf nutis akkuma jara kana ajjeefamnee bineensi nu nyaataa jedhaniitu sodaataa jiru. Naannoo sana guutummaan guutuutti kan to'atee jiru humna ittisa biyyaa raayyaa ittisa biyyaati jechuudha. Waraanni amma sobamee Maqaleedhaa wajjin wal lolamaa jira jedhamu guutummaan guutuutti akka achi qubsiifame kan himamudha. Sababni isaas Oromoon Karrayyuu Oromoo hidhatee jiru horsiisee bulaa waan ta'eef hidhatee horii isaa loon isaa eeggata waan ta'eef shakkiin kun waan jiruuf guutummaan guutuutti mana isaanii qe'ee isaanii humna raayyaa ittisa biyyaatiin to'atanii jiru. Namoonni 25 kun hanga har'aatti isaanii wajjiniin warra abbaa gadaa Kadir Jiloo kana wajjiniin Kadir Hawaas kana wajjiniin qabaman keessaa namni 25 hanga har'aatti eessa akka jiranu hin beekamu jechuudha. Inni kan biraa bilxiginnaan eda oduu gammachuu kan isin miidiyaa irratti faarsaa maxxansaa turteetu jira jechuudha. Miidiyaa irratti kan isin maxxansaa turte akka waan injifannoo argattee Dasees to'attee bakkawwan adda addaa Affaaris to'attee jirtuutti oduu kana kan isaan afarsaa turan jechuudha. Iccitiin oduu kana inni guddaani dhuguma lola keessatti waliin lolanii yookaan humnaan bakka kana qabatan immoo TPLF tooftaa isaa jijjiirratee erga gara Maqaleetti yookaan duubatti deebi'aa jiraate bakka sana gadhiisaa jiraateeti kan isaan qabanii magaalaa sana bilisa baasan kan jedhu waan ifaaf bilisadha jechuudha. Waraanni takka osoo hin uumamin jarri kunis tooftaa lola isaanii jijjiirrachuudhaaf jedhanii kan isaan duubatti deemaa jirantu jira jechuudha. Akka mootummaan naannoo Tigraay ibsetti tooftaan jarri ittiin adeemaa jiran kuni mootummaa bilxiginnaa kana yeroo muraasa keessatti dhabama akka isaan godhudha kan inni dubbatee. Dubbi himaan TDF obbo Geetaachonis illee wama kana dabalaniiti kan isaan dubbatanii yeroo jalqabaatii fi tooftaan lolli isaan jijjiiran kuni mootummaa Abiyyi kana kan hatattamaa balleessuu fi barbadeessuudha jedhanii kan dhaaddataa turantu jira jechuudha. Gama biraatiin adda bilisummaa uummata Oromoo adeemsi isaa gara Finfinneetti taasisaa jiru milkiidhaan akka adeemaa jirudha kan odeeffannoo adda addaa dhagaa jirru. Egaa akkuma guyyaa dheengaddaa suuraan ba'aa ture yeroo gara
magaala Finfinnee deemanu kan mul'isuudha. Ifaaf gammachuudhaa fi tooftaa lolaa jijjiiranii kan isaan deemaa jiranudha kan namatti mul'isu. Inni kan biraa Finfinnee keessatti dhalattoonni Oromootii fi akkasumas dhalattoonni Tigraay jiraachuun baay'ee kan nama rakkisuudhaa fi humni addaa naannoo Amaaraa uffata adda addaa uffatee Finfinnee keessa galee uummata Oromoo ajjeesee kan gataa jiru baay'ee mul'ataati jira. Dubbiin kun biyya keenya keessatti wanti adeemaa jiru hedduu kan nama yaaddessuu fi baay'ee yaaddoo keessa nama galchuudha. Hidhamtoonni siyaasaa mana Qaalitti keessa jiranullee haalli isaan amma keessa jiranu wabii tokkollee hin qabu. Kun uummanni Oromoo itti siqatee guutummaan guutuutti yaada isaa gara isaanii sana deeffachuun dirqama ta'uu qabdi. Waan nu daawwattaniif galatooma. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a.